Tole shamar kafuune kabajamtoota fi daawwattoota sabboontu chaanaal jirtu nagaa keessanii baga jiraattanii baga guyyaa har'aa geessanii baga eeggamtanii isiniin jechuu barbaada. Inni nu eegemmoo galata guddaa fudhatu. Inni guyyaa har'aatiin nu ga'e galata ulfina guddaa fudhatu jechuun barbaada. Chaanaala kanaaf haaraa warri taatan subscribe gochuun, like gochuun, share gochuun, comment kaa'uun yaada qabdan nu ibsuun nu jajjabeessaa nu cinaan bukkee dhaabbadhaa isiniin jechuun barbaada. Akkasuma immoo samuuna kana sanarraa bannee jirra jechuudha. Waanta banneefis immoo waanta biraatiif miti xiqqoo muleetu hojii qaba jechuudha. Piraankii baay'ee kan waraabnee jira garuu hojii qaba jechuudha. Xiqqoo waayifaanis niitoorkiinis badaa miti. Kanaaf malee waanta biraatiif miti. Kunoo isinii deebinee jirra guyyaa irraa garuu mulee wajjin. Guyyaa sa'aatii booda hin dhufna. Piraankii ajaa'ibaa yaadeeraa fi piraankicha irratti hojjedhe isinii gadhiisachuudha. Hangasitti maa baddan jettanii warri nu dhifaana dhiphattanii guddaa nuuf galatoomaa isiniin jechuun barbaada dhugaa dubbachuudhaaf. Karaa keessaas warreen maaf baddalleensaa jettanii nu gaggaafachaa jirtan jirtu. Isa kanaaf guddaa isaa nu galatoomaa keessaan dhuftanii nu hordofuu keessaniif maaf baddan jechuu keessaniif akka nu jaallattan akka nu kabajan akka otoo wanti tokko nurra ga'e nurratti dhibne simbeenne jechuudha. Guddaa isaa nu galatoomaa isiniin jechuu barbaanna. Kunoo qilleensi biyya keessaas immoo baay'ee namatti tola. Hojii qabates immoo muleen har'a xumuree gara kanatti hin deebi'a jedhee nan yaada. Waan hojii qabuuf jechuudha. Kanaaf malee wanta biraatiif miti si yaadne irra immoo baay'ee tokko si yaadee jira. Samuuna kana egaa akkuma beekamu sinirraa waan banneef xiqqoo akka miidiyaa irraa bannaan dhugaa dubbachuuf akka haaraa namatti ta'a. Qufaanis xiqqoo na qabatteetti jechuudha. Anas xiqqoo na coccoreesseera. Muleen garuu hojii waan qabuuf jechuudha. Sanbata waldaa deemne mana waaqeffannaa jechuudha. Kanaan alatti immoo xiqqoo konfereensii wajjiraan konfereensiitti babbanne jechuudha. Kanaaf malee wanti biraan jiru wanti banneef isiniin jechuu barbaada. Isin jaalanna isin kabajaa warra nu barbaaddanii isiniin jechuun barbaada. Kanarraan kanaaf immoo kanumaaf hin dhufe waan biraa qabadhee hin dhufne garuu yoo yaadni naa dhufes immoo yaada biraatti dabaluu nan danda'a. Garuu like, share, comment, subscribe godhaa daraa keessan laayikiin godhaa gaariidhaan isiniin jedha. Na jajjabeessaa akka jirtanis argaan jira. Eessatti baddaleensaa akka jettanis argaan jira. Baay'eetu wana gaggaafachaa turtanii kunoo keessumaa karaa keessaa gaaffii ajaa'ibaatu naa dhiyaatee jira. Biyya erga galtee maal argatte baay'ee sitti tolee naan jedhanii jiru jechuudha. Biyyi ofii fi biyyi hormaa keessi tokko miti. Kana gaaffii kana waan si deebisuu barbaada. Sababbiin isaa jechuudha biyya keessatti namoonni ittiin tolles jiraachuu danda'u, namoonni itti tolus jiraachuu danda'u. Ani garuu naa miidhatee jirachuudha. Maaliif yaadni koo hundumtuu wal qabateera jechuudha. Yaada koo hundatu wal qabate. Yaadni koo hundi wal qabate jechuun yaadni hundumtuu sabasabamee dhufee wal qabatu otoo hin ta'in yaadni inni hijoon ani duratti xiqqoo biyya ormaan naan jiru dhiphadhu mucaa kiyyaafi. Warri mucaa qabdan dhiphatinaa waaqatu guddisaa daa'ima garuu baay'een dhiphadhaan ture jechuudha. Baay'ee tokko nan dhiphadha. Otuma ishiin nagaa jirtu waan nagaa jirtu natti fakkaatu. Otuma ishiin taphattus waan taphattu natti fakkaatu. Otuma ishiin nyaattus waan nyaattu natti fakkaatu. Waan harka kootiin hin laanneefi jechuudha. Kanan dhiphadha. Namni daa'ima qabu akkatti dhiphatu nan beekaa. Dhiphatee nama miti isiniin jechuu barbaada. Amma immoo kunoo waaqayyo galchee walitti nu dabalee wajjiniinuyyuu jiraachuu kootiif isa kanaaf yaadni koo tokkoffaan naaf dhufee jira jechuudha. Mucaa ofii faana jiraachuun, maatii ofii faana jiraachuun, abbaa manaa ofii fi daa'ima ofii faana jiraachuun wajjin jiraachuun baay'ee tokko namatti tola. Kanumaan argadhe malee wanta biraa waan addaa wanti argadhe hin jiru. Wanti biyya lafaa immoo akkuma jirutti otuma ta'ee jiruyyuu ishiitti jiraannee darbinu otuma taatee jirtuyyuu haa taatu akkasin isiniin jedha. Kan biraa kana lammaffaa immoo galee bakkan barbaade akkan barbaade bahee galuu kootti sammuun ofii otoo hin dhiphatin otoo hin canaannaqamin otoo dhiphuun tokko namatti hin dhaga'amin biyya ofii keessatti
akka barbaadde baate akka barbaadde galta otoon namni tokko eessaa dhufte seenin jedheen jechuun eessaa dhufte nama naan jedhu dhabeetan otoon ta'in amma tokko qilleensa baay'ee si gammachiisu fudhattee galtachuudha. Biyya alaa keessatti yoo ammamiyyuu ta'u riftiyyuu warri baatan boqonnaa warri baatan boqonnaa sana osoo baatanii jirtaniyyuu inni battu dhugaa dubbachuuf firii taatanii hin deemtan jechuudha. Firii dammiin hin deemtanii keessi keessan hin dhiphatachuudha. Yoomin galaa yoon bahe maaltu nama mudataa yoon galee maaltu nama mudataa amma fe'e yoo boqonnaa qabaatanii baatan biyya namaa keessatti gammachuu tokko illee qabdan isa kana beekan beekaa. Ani garuu biyya ofii keessatti yoo dhabdes yoo argattes nyaattees dhiistes baates galtes wanti si dhiphisu hin jiru. Maatii yoo ta'e gaa iddoo ati deemtu baruu hin beeku waan amma nama dhiphisu miti jechuudha. Maatiin ofii bakka ati deemtu beekuun dirqama jechuudha. Kanaan alatti wanti nama dhiphisu hin jiru. Inni kun cinqatii minaamin dhiisee boqonnaadha jaalalaan waan hin jiraanna kanaafi uumaa wanti na dhiphisu hin jiru. Kanaaf natti tolee isinin jedha. Amma immoo sheeppii koo gadi buusaan jira. Sheeppii bakka duraatti deebi'aan jira. Dhugaa dubbachuuf akka biyya sanaatti garuu midhaan iyyuu nyaachaa hin jiru jechuudha. Midhaan osuma midhaan jiru asitti isin hin laatu. Maaliif akka ta'e hin beeku. Akka biyya sanaatti midhaan nyaachuu hin dandeessan. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Biddeena na yaadee maali jennaan jetti teenye gaafa cuftan garuu isin hin laatu. Namaan laatu jechuudha. Anna furdinni inni duratti gadi bu'aa jira jechuudha. Tamasgeen isa kana nan barbaadaanis achitti gaayoo juusii kana xaafachii kana baay'isna waan ta'eef kanaaf isin jedha. Yaanni koo isa kanaaf natti tolee jira. Kanaaf achi argattanii nyaattu hin dhugdu garuu yaanni keessa waliin qabatu yoomiin kana godha yoomiin sana godha yoomiin mana jaara yoomiin makiinaa bitaa yoomiin kanaan baachiin baay'atu hin dhiphattu yaanni waliin gahu. Yommuu tokko guuttan tokkotti sinafa yoo tokko guuttan tokkotti yaaddu. Kanaaf dhiphinni isa kanaaf isin jedha. Uma dhiphattan immoo hin furdattu achitti. Warreen furdachuu diddan immoo yaada dhiisa. Yaadina keessumaa warra furdachuu barbaadan yaada dhiisa. Yaadina kan yaadu Waaqayyoodha. Rabbiidha kan yaadu isin jechuu barbaada. Kana fakkaata goddanyoota koo jaallattoota koo daawwattoota koo YouTube chaanaalii kiyyaa sinan jaaladha sinan kabaja. Kanarraan kanaaf waanuma dubbadhu iyyuu hin qabu. Jirraadhumaaf hin dhufe uma yaada qabadheen dhufne mullee faana yoon ta'e yaadni naa dhufa. Wanti dubbadhullee wanti hojjedhullee jechuudha. Isa malee hin bareedu anis qofaa kiyya yoo dhufe natti hin tolu anis amma hojiitti achi gadi ba'e jechuudha. Gaafa hojii fixee dhufe firaankii godhe xiqqoommoo isin bohaarsa jechuudha. Kanaaf na eegaa turaan isinin jedha. Firaankii isin bohaarsu nan dhufa. Waa yaadeeraaf jechuudha. Kanaaf turaa nagaatti nu turaa isin jaalannaa isin kabajnaa isin mararsiifannaa isinin jechuu barbaada. Dhugaa baay'ee isin jaaladha. Guddaan galatooma warri jabaadhu leessattanii laayikinaa tuqxanii na jajjabeessaa jirtanii na faana jirtan akkattiin isin jaaladhu isinuu ni beektu. Baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabaja. Gooftaan koo bakka jirtanitti isin haa eegu rabbiin isin haa eegu. Akkuma amantii keessanitti kadhannaa isinii goonaa du'aa isinii goonaa isinis biyya keessanitti nagaa isin haa galchu. Inni fatiin ayyaadda inaa nyaadhaa dhugaa coggarraan keessan akka daaku godha. Isinin jechuu barbaada. Kana biyya keessa hongadi maaliin hin jiraadha akkamitti hin jiraadha jettanis immoo inni fatina kan isin jiraachisu Waaqayyoodha. Biyya ofii jiraachuun firiidamiidhaan gaariidha. Yeroo dhiyoo keessatti immoo bakkee hojii kootiitti wal arginaa hojii eegaluutti hin jiraan isinin jedha. Bakkee hojii kootiitti immoo achitti wal argine guyyaa achitti waliin oollaan isinin jedha. Daawwattoota koo kan hin baay'ee isin jaaladhu kan hin baay'ee isin kabaju nagaatti naaf oolaa oolmaa gaarii isiniif haa ta'u.
like, share, comment, subscribe gochuun dagatina video kanaan gadhumaatti daawwachuun dhiisina like tuquun dhiisina keessumatti warra haaraa taatan channel kanaaf subscribe godha nagaatti tola guddaa galatooma warra jajjabeessita warri hayzoof jabaadhu jettanii warri immoo isatti baddelee maal taatanii siyyaanne jettanii dhufaa jirra guyyaa irraa ani muleen hin dhufna innu badeera irraa jedhe dagatee jira yuuti jechuudha torbeem tokko keessatti kanaaf hin dhufna jabaadhaa isiniin jenna nagaatti tola ol magaarii